Hello, akkam jirtu nagumaa Tasfaayeen jedhama. Baga nagaan dhuftanii. Kun viidiyoo kutaa tokkoffaa Barmoota saglaffaadha. Afaan Oromootiin Eksellii iddootti wal barsiisnudha. Baga nagaan dhuftanii. Kanan dura viidiyoo darban keessatti waa'ee Eksellii maaliif akka gargaaramnu gira taasofne booddee qaama Eksellii kan ta'e keessaa gumii mana hoomtaab keessa warra jiran tokko tokkoon ilaalaa jirra. Amma viidiyoo kana keessatti Styles warra jedhaman warra lakkoofsa qabiyyee maadhee bifa adda addaatiin fi kiraateraa adda addaatiin iddoo itti formaat goonudha yookaan mimmiidhagsinu babbareechinudha. Yookaan akka formaat sanaatiin akka information isaa jiru akka adda baasnee agarsiisnu ta'a jechuudha. Akkuma argitan jarri kun akkuma amma mul'atan nu godhu kan irratti hojjechuudhaa fi oolmaa gabaa sanbatee yoo jiraate ganda keessan biyya keessan ta'uu baatus gabaa biyya keessanii fudhadhaa. Mi'a gabaa sanatti gurguraman keessaa gabaa torbee darbeetii fi gabaa har'aa eeggii walitti madaallee ilaalle booddee jijjiirama jiran booddee tilmaama torbee dhufuutti immoo ta'uu danda'u fi akkuma kanatti jijjiirama ta'uu danda'u iddoo itti ilaalluudha. Asitti wanti barannu waa'ee saantimaayyuu haa ta'u malee kun akka argitan saantimaa miti garuu gatii gahaan jedhuu fi akka saantima ta'e naa hubadha. Waa'ee saantimatti formaat gochuu yookiin akka saantima fakkeessuu viidiyoo darbe irratti ilaalleerra. As keessaa tokko tokkoon sanarra deebi'aati ilaalaa. Asitti kan ilaallu akkuma kana yoo akkuma argitan viidiyoo as keessa jiranii bifa adda addaa akka qabaatu kontentiin yookiin qabiyyeen dhiifame qabiyyeen keenya iddoon as jiru akka barbaadu akka fakkaatu yoo filannee jara kana filannee gochuu dandeenya. Yookaan qabiyyee yookaan maaddee inni keessa ture akkanattiin agarsiifne kunii fi warri nu duraan baranne warri kun baay'ee walitti dhiyaatu garuu akkuma argitan asiitti mallattoo adda addaa fudhachuu dandeenya. Halluu adda addaa fudhachuu dandeenya. Jala muruu, furdisuu, akkuma kana immoo foontii adda addaa fudhachuu akka dandeenyu duraan baranneerra. Kun jara wajjin baay'ee wal fakkaata garuu akka salphaatti xinnoo ishee formaatitti ta'e gara caalaatti bareedaa akka ta'e akka itti fudhannudha. Kun gabatee keenya guutummaadhumaan yoo jijjiiruu barbaanne kan itti goonudha. Gabatee guutummaadhumaan eegii filannee booddee kana keessa kamtu ta'uu nu mala kamiin jaallanna yookaan kamtu qabiyyee keenya wajjin walii ta'a jennee eegii filannee booddee kan irratti agarsiisnudha. Mee kana fudhannu. Eegii kana fudhanne kana filanne booddee iddoo kanatti appilaayi gochuu barbaadu akkan hojjetu barbaadu jedhee nan kan ofilaayi yoo eeyyee jennee asitti gabateen koo mata duree qabaa yoo jenne kun akka mata dureetti kun akka mata dureetti fudhatama. Yoo gabateen koo mata duree hin qabu jenne kana balleessine kun akka qaama qabiyyee warra kanaatti fudhatama. Kanaaf dogoggora ta'a jechuudha. Garuu gabateen koo mata duree qaba yoo jenne jarri kun akka mata dureetti nu gargaaru. Jechi booddee okay jennu akkanatti kana fakkaatee nuuf dhiyaata jechuudha. Kan barbaanne keessaa filachuu dandeenya already eegganaa akka salphaatti. Kun wanti nu godhu tokko warra mata dureetti nuuf jennee fudhanne warra akka xuruursituutti yookaan akka filteriitti yookaan akka qulqulleessituutti nu jara kana nuu ka'a. Kun baay'ee gaariidha yoo keessumaa qabiyyeen keenya kontentii keenya baay'ee dheeraa yoo ta'e yoo kumatamaan lakkaa'ama ta'e
sana keessa barbaaduudhaaf baay'ee salphaan ta'a. Yeroo biraatti dhufnaa garuu fakkeenyaa fi as keessaati gabaa torbee darbeerraa warri ituu hin jijjiiramin gatiin isaanii ituu hin jijjiiramin akkuma torbee darbee warra ta'an mi'a kan fa'i yoo jenneef adda baasuu barbaanne akka salphaatti adda baasna jechuudha. Jarri kun torbee darbees har'as akkuma tokko gatiin isaanii wal qixxaadha hin jijjiiramne jechuudha. Warri torbee darbee gadi bu'eoo gadi rakkasa ta'eoo akkanattiin qamadiin rakkaseera gadi bu'eera jennee qamadiidhaaf warra qamadii fakkaatan hunda isaanii warri kaan warri dhibbaa ol dabalanoo warri gatiin isaanii dabalanoo jara kana warri dhibba dabalan warri dhibbaa ol dabalan akkanatti akka adda baafannee kaa'uu dandeenya jechuudha. Ittiin gochuudhaaf baay'ee salphaanota kun iddoo biraatti itti dhufna keessumaa gumii daataa jedhu keessatti yeroo biraa itti dhufna viidiyoo biraatiin. Kun kana nuuf godha. Sana booddee kan itti gargaaramne booddee conditional formatting condition haala ittiin kan biraa ittiin formaat gochuu dandeenyu kanarraan balleessa. Haala ittiin formaat gochuu dandeenyu waan biraa fakkeenyaaf guutummaa gabateetu hin taane qabiyyee duwwaa qabiyyee horii duwwaa ilaallee kan itti gargaaramnu ta'an kun kondishinii tokko haala tokko warra guutan haala kenname tokko warra guutan fakkeenyaaf gabaa jijjiirama gabaa torbee darbeetiif torbee irraa ilaallee warra akkuma silasin jedhe warra akka silaatti filuurraa warra amma ta'ee ol amma ta'ee gad yookiin immoo amma ta'ee gidduu yookaan immoo amma ta'ee walqixa amma ta'ee tokko warra qaban gochuudhaan yookaan immoo yoo maqaa afaan barbaanna ta'e maqaan iddoo warra xaafii ta'an barbaannee argannee adda baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma ta'e tokkoon isiniif fida. Gabaa duwwaadhaa ol namoonni itti agarsiisaa jira. Warra gatii inni filadhe greater than gatii jedhu ol kanaa ol fakkeenyaaf kanaa ol dhibbaa ol akkuma argitan 200 warra argitan arginatti agarsiisa jechuudha. Yookaan immoo negatiivii 100 ol warra ta'an negatiivii 200 duwwaadha kanaaf warra kaan hunduu negatiivii 100 ol warra ta'an akkasittiin fakkeenyaaf yoo warra gadi bu'anii warra duwwaadhaa ol dabalanii diimaatu hin taane jarri kun mi'aaniiru miti gatii mi'aanii fi diimaa gochuu dandeenya noo diimaa miti magariisas gochuu hin dandeenya garuu gatii mi'ina agarsiisuuf gatii horii dabalina agarsiisuu fi diimaa yoo goone hin ta'a jechuudha. Kana diimaa goone booddee irra deebinee warra immoo sanaa gadi immoo fakkeenyaaf magariisa goone warra duwwaadhaa gadi magariisa goona jarri kun baay'ee rakkasadha jechuudha. Akkanatti goone agarsiisudha. Warra immoo uumaa tokkolleetu hin daballe isa jedhu immoo kulbii uumaa tokkollee gochuu dhiisuu dandeenya yookaan immoo waan biraa ofuma keenyaa kun jechuun kana nuu bana maala goonu maala fiila goonu maala goonu akkuma fedhii keenyaatti magariisa kana goonu warra sana magariisa kana goona jenna. Jarri kun immoo magariisadhaa magariisa garuu isa duraarraati caalaa furdaa clearly argamu akka magariisa adda biraa jechuudha.
akkana goonee bifa adda addaatiin adda baasuu dandeenya. Warra mi'aayee warra ittiin dabalina fedhillee adda baasuu kun haala tokkodha. Kan biraa asuma keessaatu hin baane kan persentiidhaan illee kaa'uu hin dandeenya yookaan averejjiidhaan kaa'uu hin dandeenya. Abbaa baara warma kana keessaati averejjiin isinii fida. Kana keessaati averejjii eggii kalkuleet godhamee booddee warra averejjiidhaa ol ta'e warra averejjiidhaa gadi ta'e bifa kenniif warra averejjiidhaa ol ta'e bifa kenniif jennee averejjiin isaa amma kan averejjiin kanaa maal akka ta'e kalkuleet gochuu hin dandeenya. Ammaaf illee garuu miti averejjiin kana isinitti agarsiisa. So averejjiin keenya 20dha. Waliigalatti averejjii 20 arganna. Averejjii jechuun warra kana hundumaa idaanee 1, 2, 3, 4, 5 fidu jechuudha. Akkuma argitan 20 badaa 100 duwwaadha kan jiru 100 gaafa 5 fi 20 arganna miti. Achi averejjii kana eeggi filannee booddee walumaa gala gabaan har'aa normaalii asitti gabaa adda addaa waan ta'eef averejjii baasuun sirrii miti. Yoo garuu kun gabaadhumatti waanuma gabaa tokko yoo ta'e averejjii baasuu barbaanne akkanattiin goone asitti formaata kana gochuu dandeenya jechuudha. Averejjiidhaa ol averejjiidhaa gadi. Fakkeenyaaf warra averejjiidhaa gadi akkanattiin warra averejjiidhaa gadi kun 20 gadi warra ta'an. Warra averejjiidhaa olii jala kan lamatti filatama jechuudha. Yoo averejjiidhaa ol filanna akkanatti gochuu dandeenya. Kan biraa kanuma keessaa utuu hin bahin bifa adda addaa al tokkicha bifa adda addaa akka qabaatan gochuu dandeenya. Kun amma wanta bifa adda addaatu hin taane kunillee baar maal jedhu baarii afaan oromootiin isinitti agarsiisa caalaa isinitti agarsiisu manaa wayya. Baarii kana ofiikooti agguu chaartii uumnu kan itti argannudha. Asitti chaartiin kuni kan inni hordofu lakkoofsa sana agarsiisa. Lakkoofsi sun sararaa kana yoo argitani sararaa godheen dhufuu naa wajjinitti fakkaata. Sararaan asii argitan kun duwwaa agarsiisa. Giddugala agarsiisa. Sararaa kanaa gadi warra negatiifi sararaa kanaa gadi agarsiises akka diimaatti. Sararaa kanaa olmu warra jiran akka pozitiiviitti agarsiisee akka guddaatti. So yogguu ilaaltan inni guddaan isa jalqaba fudhatamudha. Inni guddaan akka guutuutti fudhatama. Akka persentaa 100tti fudhatama kana keessa guddaa kan ta'e. Inni akka persentaa 100tti fudhatamee booddee inni taanu isaan kompeer godhee persentii isaatiin agarsiisama. Amma yoo fudhattan kana 100 walakkaa 200ti. Akkuma argitan asitti walakkaa agarsiisaa baariin kun amma walakkaa duwwaatti deema. Asitti duwwaan persentii tokkollee yoo agarsiisuu hin dandeenye garuu 200 persentii 200 persentii 200ti. Persentii 200 guutuu persentii 200ti. Kanaaf maal godhee garuu guutuudhuma kennee fi walakkaa isa kana guutuu kennee fi gatii negatiivii ta'eef faallaa isa kana agarsiisa jechuudha. Akkasittiin fakkeenyaaf kun yoo lakkoofsa biraa ta'e yoo 25 ta'e persentii 25 yookaan immoo yoo 10 ta'e ammuma persentii sana agarsiisa. Isa kanatu akka jalqabaatti fudhatama jechuudha. Isa kanatu isa guddaa kana keessa guddaatiyyuu akka persentii guutuutti fudhatamee inni kan kaalkuleet godha.
bifa jijjiiruu hin danda'ama. Akka kan keenyaatti kun magariisa ta'u gaariidha miti gadi bu'uun warra gurguraniif gaarii miti dhiifamu warra bituuf gaariidha. Yoo warra bituuf ta'e kun rakkasa sanaafi magariisatu ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Nan deebi'aan hunda duubatti kana balleessuun barbaanne. Yookaan immoo haala biraatiinis agarsiisuu hin dandeenya. Amma inni kun baar akka giraafiiti. Bifa biraa ruulii biraa keenyee kaalkuleet gochuu hin dandeenya asiitii. Asiitii tolchuu dandeenya waan hunduma isaa. Akka vaaliyuu keenya asii ammasitti akkas godhii jennee foormaat goone kaa'uu hin dandeenya. Garuu istiil baarii nu agarsiisa jechuudha. Inni kun immoo kalar halluun keenya bifa qabiyyee keenya wajjiniin akka wal faana deemu godha. Ilaalaa. Amma warra gurguraniif yoo ta'e warra gurguraniif yoo ta'e akkuma argitan 200 baay'ee gaariidha. Halluu gaarii ta'a. Duwwaa irratti fi isa kana waliin argitan inni kun baay'ee gadi buusa nyaatamuu isaanii biizinasiin isaanii nyaatamuu isaa kan agarsiisu ta'a jechuudha. Faallaa kana adeemuus hin dandeenya garagalchuu hin dandeenya. Warra bituuf immoo akkas ta'a. Inni kun baay'ee mi'aadha. Inni kun baay'ee rakkasaa. Inni kun garaagarummaan qabu. Inni kun isa kanarra caalaa mi'aadha garuu isa kana abidda miti akkana jennee agarsiisuu hin dandeenya jechuudha. Kun foormaatiin gochuun akkuma waan asiitii argamuun akka kondiishinii as keessa jiruun foormaat gochuu dandeenya. Kan biraa tokko isinitti agarsiisa. Tasumaayyuu warra mallattoo biraas agarsiisuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf kanatti yoo fudhanne ilaalaa akka ta'e. Irraa balleessuun irra ture irraan balleessaa dura. Irraan balleessaa irraa naqaa hunduma isaa sana booddee jara kanatti gargaara. Akkuma argitan jarri kun ol ka'uu isaanii inni kun irraan gadee ka'uu isaanii nutti agarsiisa jechuudha. Mallattoo halluu isaa istiil jijjiiruu hin dandeenya rakkoo hin qabu. Magariisas halluun bifa baay'eedhaan jira. Halluu bifa baay'eedhaan jira. Tokko sanadha. Lammataa akkuma mallattoo tiraafikii illee gochuu hin dandeenya. Kun yoo mallattoo kontiiniyeesli itti gargaarame ta'e mallattoo sadeen duwwaa deddeebitee agarsiisaniiti mallattoo kan biraa gargaarame yoo jenne kanatti gargaaruu dandeenya. Kun alaabaa flag kan magariisa ta'e magariisa kan gaarii ta'e akkanattiin gochuu hin danda'ama jechuudha. Yeroo baay'ee kanatti namoonni gargaaraman jiru. Kun gaariidha, kun gadheedha, tick X informationii warning. Kana yoo jennu kun warra gurguruuf kun gaariidha, pozitiiviidha. Kun information warning barbaachisaa of eeggannoo barbaachisaa. Inni kun immoo completely iyyuu gadheedha jedhanii jennee indikeet gochuudhaaf baay'ee nu gargaara jechuudha. Egaanii warra kaan shaakalaa ofii keessanii baasuu dandeessu, ruulii ofii keessanii kaa'achuu dandeessu. Wanta kaasne hin jiru as keessaati. Kanarra yoo kilik gootanii kana edit gochuu dandeessu. Delete gochuus hin dandeessu. Current selection worksheet guutummaan worksheet irrallee kaa'ee jechuu hin dandeessu. Achi booddee apply gochuu dandeessu. Iddoo hundumarratti akkuma kanaan duras nutti agarsiisa paintariin itti gargaaramuu dandeessu. Yeroo sana warra isa guddaa ta'e fudhatee eegii itti gargaaramee booddee warra kaan hunduma isaa akka sanattiin compare godha. Gadhummaan isaa eeguu hunduma isaa irra gootan hunduma isaa waliin compare godha waan roga tokko keessa jiru utuu hin taane jechuudha.
Egaan kanadha. Irra deddeebi'aa shaakalaa hojjedhaa. Lakkoofsa biraa barbaadaa barreessaatii irratti shaakalaa. Barnoonni gara caalaan yeroo ofii keessanii shaakaltan yeroo ofii keessanii barsiistanidha. Galatooma guyyaa eebbifamaa qabaadhaa. Nagaatti viidiyoo dhufuutti wal arginutti nagaatti.